كموتما naannoo Oromiyaatti sabboonummaa Oromoo waa sadi irratti ijaarra jennee karoorfannee irratti hojjechaa turreerra. Inni jalqabaa diinagdee, lammaffaan immoo dhaloota barnootaaf teknooloojiin ijaaruudha. Sadaffaan immoo sirna ijaaruu. Inni waan sadiin kana irratti bu'uura godhatamee hojiin hojjetamaa jira. Qonna keenya fooyyessuu qabnaa, ceesisuu qabnaa. Harqootarraa, qotiyyoorraa, qambararraa gara tiraakteeraatti, gara kombaayinaraatti jijjiiruu, galtee keenyarra hojjechuu, makanaayizdi gochuu, oomishaaf oomishtummaa dabaluu, galtee qonnaa karaa guutuu ta'een ammayyeessuu fi walumaa galatti qonna keenya ceesisu. Kana gooneeti gateetti qotiyyootii fi qotee bulaa keenya bilisa baasu. Kana gaafa goon wabii midhaan nyaataa keenya mirkaneeffannaa. Wabii midhaan nyaataa gaafa mirkaneeffattu immoo birmadummaan akka biyyaatti qabdu guutuu ta'a. Birmadummaa jechuun baandiraa dhaabuu qofaa miti. Birmadummaa jechuun daangaa qabaattee isa qofa eeguu qofaa miti. Lammii ofii kana karaa guutuu ta'een oomishtee nyaachisuun uf danda'uun birmadummaa keenya daran ol kaasa jechuudha. Sadarkaa birmadummaa keenya guutuu godha jechuudha. Kanaan ala baandiraas qabaattee daangaas qabaattee akka biyyaattis dhaabbattee yoo beelofte qamadii kadhaa bittaa biyya alaa naanna'u olii gad deddeemuun kana goota taanaan birmadummaan guutuu ta'uu hin danda'u. Kanaaf qonna keenya sabboonummaa Oromummaa kana diinagdeen mirkaneessina gaafa jennu qonna keenya. Qonnaan cinatti immoo indastiriin cinatti immoo magaalomsuullee magaalomsuu irra hojiin kooriidaraa dabalatee hojiin hojjechaa jiru. Lafa magaalomsuu, nama magaalomsuu, ilaalcha namaa jijjiiruu, baadiyyaaf magaalatti karaa guutuu ta'een kana gochuun diinagdee keenya fooyyessinaadha. Tokko bu'uurri sabboonummaa Oromoo kanaan mirkanaa jennee hojjechaa jirra. Lammaffaa bu'uurri sabboonummaa Oromoo barnootaaf teknooloojiin jennee. Barnoota gaafa jennu icciitiin guddina addunyaa kanaa yoo dudduuba isaa qorannee ilaalu barnoota. Addunyaan maaliin jijjiiramte? Jaappaan maaliin jijjiiramte? Ameerikaan maaliin jijjiiramte? Awurooppaan maaliin jijjiiramte? Riisantilee Chaayinaa fi biyyoonni akka Taayiwaan, Kooriyaan kibbaa fa'a yeroo ammaa kana duubaa dhufanii addunyaatti qixxaan kun maaliin jijjiiraman jennee icciitii isaa ilaallu barnoota. Kanaaf barnoonni immoo maaliin jijjiiramaa? Barnoota fukkaraa qofaan hin jijjiiru. Barnoota miiraan hin jijjiiru. Barnoota hojiin jijjiira. Barnoota galteen jijjiira. Barnoota galii mana barnootaa fooyyessuun jijjiira. Barnoota laaboraatoorii mana barnootaa keenya jijjiiruun jijjiira. Kun immoo maal gaafataa? Galii gaafataa. Galii mana barnootaa tokko kan mootummaan ramadu jira. Lammataa hawaasni walitti buusee kan kennu jira. Sadaffaa immoo arjoomtoonni garaagaraa kan arjoomantu jira. Kanaaf bajeta mootummaa qofaan manneen barnoota 35,000 barataa miiliyoona 12 olii
barsiifnee nyaachifnee galma barbaanne kana lammii teknoolojii uumuu danda'u, lammii teknoolojii waraabuu danda'u, lammii teknoolojiitti fayyadamuu danda'u. Ila yoo dandeenye uumu, yoo dadhabne waraabnee ka waraabame san immoo itti fayyadamuu danda'u. Lammii akkasii uumuu kan danda'amu yoo kana karaa guutuu ta'een galii mana barnootaa fooyyessine qofa jechuudha. Kanaaf hojii baruu barsiisuu si'ataa gochuu qabna. Barsiisota hojii hojjennutu jira. Dandeettii barsiisota keenyaa cimsuu irratti, daree keessatti barataa barsiisaa gidduutti kitaaba dhiyeessuu irratti, galtee kitaaba barnootaaf kan ta'an kan waan akka chookii, waan akka gabatee gurraachaa kanarra darbee immoo nyaata barataa qulqullina barnootaatiin murteessa jedhamee itti amanamee yeroo ammaa kan akka Oromiyaatti barataa miiliyoona 6 miiliyoona 8 nyaachisaa jira jechuudha. Kana hawaasarraa walitti qabnee nyaachisaatiin turre. Garuu immoo ammarra dhaabbannee yoo ilaallu manni barnootaa lafa qaba. Hojjechuu danda'a, qotuu danda'a. Jennee waan itti amanneef lafa mana barnootaa kana karaa buusaa gonofaatiin qindeessinee akka qotamu goonee jira. Bakka baay'ee lafti mana barnootaa kun hin kireeffamaa. Kun immoo horiidhuma safaraatiitu naannee achirra dhaabbachaa oola jechuudha. Bu'aa olaanaa fi akka ooluu danda'utti gochuun hin dandeenye jechuudha. Isa kana jijjiiruu qabna jennee bara baranaa xiyyeeffannaa goonee manneen barnoota Oromiyaa keessatti shaakallii calqabnee jirra. Mana barnoota amma hadhaa daawwanne kana mana barnoota sadarkaa tokkoffaa Somboo jennu kanarratti karaa adda ta'een hojii hojjannee xiyyeeffannaa kenninee lafa hektaara 12.5 ol qonnee inisheetiivii mootummaa mana barnoota keessatti hojiirra ooluu qabna jennee hojii baruu barsiisuun cinatti keessattuu galii mana barnootaa ka fooyyessu qulqullina barnootaatiif galtee guddaa akka ta'uu danda'u inni calqabaa qonnarra hojii hojjanneerra lafa kanarra asiin dura yoo jabaatte kumtaala 70-80 argachaa turanii bara baranaa akkuma argitan kana kumtaala 500-600 argachaa jiru jechuudha. Kun hojii jijjiirama riifoormii asirratti hojjenne. Qonna qofaa miti horsiisa lukkuu irratti calqabneerra. Maali barattoonni keenya nyaata madaalawaa argachuu qabu. Nyaata barattoota alaa bituun nurra hin jiraatu jennee hojii hojjenneen akkuma argitan lukkuun asitti horaa jira jechuudha. Hanqaaquu asitti oomishaa jirra. Hanqaaquu kana asiin qamadiin jira, daabboo ta'a. Asiin hanqaaquun jira, innis jira. Kanas asitti oomishaarraa asittiin gurguruu qofaa miti carraa hojiiti. Carraa hojii qofaa miti giddugala muuxannoo uummanni naannoo kanaallee asirraa fudhatee mana isaattis akka babal'ifatu akka hojjetu gochaa jiru. Galii mana barnootaa karaa biraatiin deebisee cimsuu danda'a jechuu kan qonnarraa argamu kun gara miiliyoona 3.5 haga miiliyoona 4 ta'a. Kan lukkuu kana dachaa yoo goone gara miiliyoona 5 asirraa argachuu danda'u. Kana qofaa miti qotiyyootii furdisuullee as keessatti calqabnee jira. Akkuma argitan nyaanni jira, margi jira, wanni garaagaraas jira. Kana qofaa miti horii aannaniillee asitti oomishnee horii horsiifnee daa'imman hanqaaquu horii aannan nyaata madaalawaa asii yoo argatan sammuu gaariin yaaddoo tokko malee ijoolleen keenya barachuu danda'anii. Gaafa barachuu danda'an immoo barnoota sirriitti qabatanii hubatu. Zeen teknoolojii uumuu danda'u, teknoolojii waraabuu danda'u, teknoolojii immoo itti fayyadamuu danda'u. Sabboonummaa Oromoo barnootaan ijaarraa hojjennu tokko isa kana. Kanaaf inni asitti daawwachaa jirru kun keessattuu hojii baruu barsiisuu keessatti qulqullina barnootaa keessatti gahee guddaa qaba jedhamee waan amanamuuf isarratti xiyyeeffannaa addaa hojjennee mana barnootaa kana bifa haaraa waan diinnee ijaarree akkuma argitan daree teessoo bu'uura boruu dhimmoota garaagaraas keessatti ibsaan akka galu godhameera. Bishaan qaba, lafa qonnaa qaba, inisheetiivii garaagaraa amma asitti calqabne kana daran jabaannee hojjenne galii keessaan of danda'u irra darbeet yeroo gabaabaa keessatti baasii ofii guutuutti uwwisuu sadarkaa danda'urraan hanga mindaa isaanii kaffaluu danda'urraan gahuu dandeenya jechuudha. Kanaaf kaayyoon isaa tokko qulqullina barnootaa eeguu, carraa hojii uumuu, galii mana barnootaa daran cimsuu, jiddugala kana jiddugala muuxannoo uummanni kunillee asitti irraa fayyadamuun keessattuu akkuma argitan naannoo kana harkaan haamanii qotiyyoon qotuu haamtuun haamanii asirraa ba'anii gara teknooloojiitti ce'uufis manni giddugalli mana barnootaa kun kana hundaaf fakkeenyummaa gaarii ta'e akkaataa tajaajilu gochuuf tokko kana. Lammaffaa asirratti adda manneen barnootaa hundi akka argamu goonee jira. Aanaalee hundarraa godina Shawaa Kaabaa keessaa aanaalee hundarraa akkas dhufan gooneerra daayirektaroonni hundi akka dhufaniit dhimma kana daawwatan daawwannaa qofaa miti marii gabaabduullee gaggeessanii jira. Marii kanarraa tokkoffaa maalas argineera. Maal agarra? Tokkoffaa manni barnootaa kun maal ture? Amma eessa jira? Lammaffaa immoo maal asirraa hubanne? Sadaffaa immoo maaltu nutti dhaga'ama?
arfaffaa immoo asii gallee maal hojjechuu dandeenya. Manni barnootaa hundi lafa qabaa, qabeenya garaagaraa qabaa, waan qabu san humni uummataa jira, deeggarsi caasaa mootummaa karaa guutuu ta'een jira. Isa kanatti fayyadamnee asii gallee maal hojjechuu dandeenya kan jedhu akka teekaawweetitti marii mari'annee irra walii gallee xiiqofnee xiqqoo isii aarreellee walillee aarsinee nama akka gara mana ofiitti deebi'uu goonee jira jechuudha. Kanaaf yeroo itti aanu keessatti muuxannoo nama asitti mana barnoota sadarkaa tokkoffaa aanaa Kinbibbiitti mana barnoota sadarkaa tokkoffaa Somboo kun hojiin amma calqabbiin asii calqabne kun babal'atee muuxannoon kun sirriitti diddiriiree manneen barnoota hunda keessatti hojiirra ooluu yoo danda'e tokko qulqullina barnootaa keenyaaf gahee guddaa qaba. Lammaffaa carraa hojii uumuu keessatti gahee guddaa qaba. Sadaffaa makanaayizeeshinii babal'isuu keessatti gahee guddaa qaba. Arfaffaa immoo hawaasni naannoo asirraa baratee giddugala muuxannoo irraa fudhatan gochuu dandeenya kan jedhu akka waliigalaatti dhimmoota kanneen of keessaa qaba jechuudha.